jirtu maatiiwwan qubeetii fi amma immoo qubee sagaleewwan isaan hafanii walitti deebinee jirra. Har'a immoo waa'ee qubee paadhaa qabnee hanga vaatti barannaa jechuudha. Sagalee akkamitti uumuu akka dandeenyu akkuma kana dura barannee qubeen afaan Oromoo bakka lamatti qoodama. Innis dubbachiistuudhaa fi qubee dubbifamaadha. Dubbachiistuun qubee 5, dubbifamaan immoo 21, walitti qubeen afaan Oromoo 26 jechuudha. Qubee dachaa kan jedhaman kophaatti hin jiru, isaan immoo hin baranna. Qubeewwan kun lamaan walitti dhufanii qubee dachaa hin uumu. Afaan Oromoo keessatti warri fayyadamu dhaa, shaa waan jedhaman hin jiru. Isa itti aanu irratti isa hin baranna. Qubeen dubbachiistuun kun immoo qubee dubbifamaatti dhufee sagalee akka uumu nu gargaara jechuudha. Sagaleen qubee dubbachiistuu malee uumamuu hin danda'u. Kanaaf har'a immoo paarratti qubee dubbachiistuu hoo daballe jijjiirama maalii fida kan jedhu ilaallaa jechuudha. Paarratti hoo daballe paa, kun paa xiqqaadha. Inni jalaa guddaadha jechuudha. Walumaan akka qabachaa deemtan inni gorsa. Paa A biratti barreessine paa, eewotti barreessine pee, ii gaafatti barreessine pii, oo gaafatti barreessine poo, uu gaafatti barreessine puu. Walitti paa, pee, pii, poo, puu ta'a. Guddaan sanuma akkuma qabattan dhumaafi malee sagaleen sanumaan jijjiiramu. Paa, pee, pii, poo, puu ta'a jechuudha. Qubeen isheen tun immoo qaa jedhamti. Qaa xiqqaa. Qaa xiqqaan tuni qubee paadhaan garaagarummaan ishee duubatti naannofti. Paan fuulduratti naanna'a. Yoo ilaaltanii jiraattan paan isa fuulduratti naanna'a. Qaan garuu duubatti naannofti. Akkas wal fakkaatu akka wal jala hin ilaalloofne qaan ishee duubatti naannofti. Golboon ishee tun jechuudha. Qaa xiqqaa. A gaafatti finne qee, ee gaafatti barreessine qee, a gaafatti finne qaa, ee gaafatti barreessine qee, ii gaafatti barreessine qii, oo gaafatti barreessine qoo, uu gaafatti barreessine immoo quu ta'a jechuudha. Irra deebi'a. Qaa, qee, qii, qoo, quu ta'a jechuudha. Qubee gurguddaatti gaafa dhufnu qaa guddaan ishee tanadha. Qaa guddaa jechuun oo barreessitee jalatti waan akka eegee wayii qabdi jechuudha. Jalaan oo irratti xiyyaa xiqqoo laalitti caratii xiqqoo qabdi. Caargoota jalaan qaa guddaan ishee tana jechuudha. Oo barreessinee waan oo fakkaatu taate jalatti caar godhamti. Qaa guddaa milikkita ishee qabdudha. Qaa, qee, qii, qoo, quu ta'a jechuudha. Qaa, qee, qii, qoo, quu ta'a. Qubee raatti dabarra. Raa xiqqaan ishee tanadha. Waan akka ulee barreessitanii fuuldura gubbaarraan fuulduratti xiqqoo sarara xiqqoo golboo wayii godhatti xiqqeessite jechuudha. Ulee irratti sarara gubbaarraan mataa irratti maqoomaa isa qubee roorressaa fakkaatti yoo beektan ta'e jechuudha. Ulee roorressaa kan immoo muka ta'eetu irra olii dhaabbatee baala xiqqeessee qabaatu jechuudha. Maddiitti akkasitti qabachuu dandeessan malaan qubee raa xiqqaan ishee kana fakkaatti. A gaafatti daballe raa, ee gaafatti daballe ree, ii gaafatti barreessine rii, raa irratti oo barreessine roo, uu gaafatti barreessine ruu taati jechuudha. Ruu taati. Raa guddaan immoo paa ilaaltanoo ta'e qubee paa irratti sarara irra gadee sarartu. Qubee paa irratti sarara wayii yoo dabaltan raa guddaa ta'a. Paa qabaa sarara gadii wayii karaa jalaatti gad dabaltan raa. Kanaaf qubee raa guddaa irratti A dabale raa, ree, rii, roo, ruu ta'a jechuudha. Raa, ree, rii, roo, ruu. Qubee isaatti yoo finne immoo qubee isaa lakkoofsa 8tti dhiyaatti garuu karaa qaxxaamura gidduu san hin qabdu banaadha. Qubee isaan akkas fakkaatti. Guddaanis xinnaanis wal fakkaata. Hagama isaaniitti guddina isaan tol caala malee jechuudha. Kanaaf salphaadha kuni. Saan akkasitti barreeffamti. Saa, see, ii gaafatti barreessine sii, oo gaafatti barreessine soo,
uu gaafatti barreessine suu, saa, see, sii, soo, suu ta'a. Guddaan isanumadha. Saa biratti a barreessine saa biratti e barreessine see, saa biratti i barreessine soo, saa biratti uu gaafa barreessine suu, saa biratti a barreessine saa biratti e barreessine see, saa biratti i barreessinu sii, saa biratti o barreessinu soo, saa biratti u barreessinu suu ta'a. Kanaaf saa, see, sii, soo, suu. Qubee taa xiqqoon immoo akkas isa qillee ittiin taphatan ulee hin beektan yoo ta'e akkas taatee mataarratti akka masqalii san xiqqoo waan sarara qabdi. Masqalii xiqqoo fakkaattee jechuudha. Gubbaarran sarara qaxxaamuru ulee san qabdi. Jalaan immoo waan akka golbuu akkas naannoftu ulee qillee fakkaattee masqalii jalaan sarara qabu fakkaattee jechuudha. Taa xiqqooni. Taa a gaafatti finnu, taa biratti e gaafa barreessinu tee, taa biratti i gaafa barreessinu immoo tii, taa biratti o gaafa barreessinu too, taa biratti u gaafa barreessinu tuu ta'a. Kanaaf gaafa dubbisnu taa walitti, tee walitti, tii walitti, too walitti, tuu ta'a jechuudha. Taa guddaan immoo yoo ilaaltan ta'e sarara ulee sararree gubbaarran waan akka sarara dalgii wayii qaba. Ulee tokkicha dagadee sararlee sarara dalgii gubbaarraan qaba. Taanis akkasitti barreeffama. A gaafa itti finnu tee ta'a. E gaafa itti finnu barreessinu taa biratti tee ta'a. Taa biratti i gaafa barreessinu tii ta'a. Taa biratti o gaafa barreessinu too ta'a. Taa biratti u gaafa barreessinu tuu ta'a jechuudha. Walitti gaafa dubbisnu taa guddaadhaan kun taa gurguddaadha. Qubee gurguddaa jechuudha. Taa, tee, tii, too, tuu ta'a jechuudha. Qubeen dhumaa har'aaf barannu kanaa fi vaa jedhama. Vaan immoo ulee dalgee qaxxaamura walitti qajeelee waan akka ulaa wayii uummatudha. Uutti dhiyaatee garuu uudhaan garaagarummaa isa qabu inni kun golboo osoo hin ta'in sarara dagadee lama walitti finneeti. Vaa xiqqaadha kuni. Vaan guddaan vaan xiqqaanis hagaan hanga isaaniitti wal caala guddina isaanii malee wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf salphaadha qabachuudhaa fi vaa biratti a gaafa finnu vaa, vaa biratti e gaafa finnu vee, vaa biratti i gaafa barreessinu vii, vaa biratti o gaafa barreessinu walitti voo, vaa biratti u gaafa barreessinu walitti vuu ta'a jechuudha. Vaa, vee, vii, voo, vuu ta'a jechuudha. Guddaa bira gaafa dhannu qubee gurguddaadhaanis vaa, vee, vii, voo, vuu ta'a. Warri karaa keessatiin barachuu barbaadan barsiisatii jirra waan ta'eef guyyaatti sa'aatii tokko galgala sa'aatii kamiyyuu isinitti tolu sa'aatii kamiyyuu karaa onlaayinaa karaa teelegiraamiitiin barsiisatii jirra. Warri barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 941 27 38 71 yookaan ida'uu 251 koodii biyya keenyaati biyya Itoophiyaa. Warri karaa waatsaappii dubbisuu barbaadan kana booda 941 27 38 71 bilbiluu dandeessanii lakkoofsa bilbilaa keenya fuuldura isinii kenna. Karaa keessan dubbistanii warri barachuu barbaadan haala gaariidhaan yeroo gabaabaa keessatti dubbisa baruudhaaf nu bira dhufuu dandeessu. Yeroo gabaabaa keessatti dubbisa barreessuu lakkoofsa haala silkii bilbila keenyatti fayyadamu waan baay'ee waliin barachuu dandeenya. Waraabulaa galatooma.